السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلين كينيا خبجمو. الحمد لله ربين نجي أولين دبيسي وردفتوتن كينيا. برنوني دوادا برنوني واللانس دوالي الكبوتا ندو واللانا دوا إسا أكمتفو برمسيسا أكمتفو فجرة وروتن وردو فجرتن هندنو galatoma baga bu'aa irraa buufattan isinin jenna. Akkasuma ammallee wallaansi dawaa keenya kaarraan tanaa kan nuti barachuu yaanu dawaa dhukkuba gaastirik. Warroottanni yuutuub keenya kanaaf yuutuub barnoota dawaa keenya kanaaf haaree taatan sabiskiraabii godhaa qooda irraa fudhadhaa isinin jenna. Gaafii fi yaada qabdanis koomentii jala nuu katabaa isinin jenna. Akkasuma yuutuub keenya maqaan isaa meeysar jettee katabdeeti yuutuub keessan irratti meeysar jettanii egaa katabdanii booda 9465 gootanii sarchi gootan isinii dhufaa jechuudha. Meeysar 9465 meeysar 9465 akkasitti karaa darsii teenyaa adeemnu dawaan gaastirik hanga barannee dabarsineerraa amma ka barachuu yaanu kammoona jedhanii maqaasaa kammoona akkamitti itti fayyadamnaa kan kammoona kana gaastirik itti fayyadamnee isarraa wallaanaa hajaamu itti aanaa jechuudha. Kammoona kana firii isaa ni fuuta. Firii isaa maankaa tokko yookaan fallaana tokko fuuteeti bishaan litira takka keeysan naqxaa jechuudha. Kammoona firii isaa maankaa tokko bishaan litira takka keeysan naqxee eega bishaan litira takka keeysan naqxee booda bishaan san fuutee ibiddarra keeysaa jechuudha. Ibiddarra keeysitee hanga daqiiqaa 20 hanga daqiiqaa 30 hanga daqiiqaa 15 ta'us bakka ibiddarra taa'ee akkasitti walitti danfistaa jechuudha. Oowwista walitti. Hoggaa kammoonaa fi bishaan walitti danfee achii booda irraa buustaa jechuudha. Bishaan litirri tokkichaan kammoona keeysan naqne san bakka walii shurufkaa kammoonaatii fi harara kammoonaa yeroo inni fide irraa buustaa jechuudha. Achii booda hoggaa inni qabbanaa'e waan qulqullii takka keeysan naqxee litira tokkichaa san jechuudha. Waan qulqullii keessa gizee naqxee yeroo inni qabbanaa'e guyyaa marraa 3 kubbaayyaa xiqqishaa tokko takka hawwu siinii burcuqqoo shaayitti dhugan tana takka guyyaa marraa 3 fudhattaa jechuudha. Faxara irratti. Faxara irratti fudhattee yeroo faxara nyaachuu deemtu isa fudhattee sa'a takkaa booda akkasi faxara nyaattaa jechuudha. Yeroo laaqana nyaachuu deemtus burcuqqoo takka fudhattee sa'a takkaa booda akkasi laaqana nyaattaa jechuudha. Takka daqiiqa 30 booda garaagarummaa eegee isa dhuyde daqiiqa 30 sa'a takkaa irraa ooluun daqiiqa 30 daqiiqa 20 teessee nyaachuu qabdaa jechuudha. Akkasitti ganama sa'a 6 hiraata irratti fudhattaa jechuudha. Hiraata keetii yeroo deemtu daqiiqa 30 hoggaa si hafe daqiiqa 30 dura isa dhuydee akkasitti fixxaa jechuudha. Ilaa hanga torbaan lamaatti fayyadamtaa jechuudha. Waan sana. Akkasitti torbaan lamaa booda bakka wanni gaastirik jedhamu hundinuu sirraa kuttee fayyite jechuudha. Kana maali jennaan jarmiin garaacha keenya keessatti uumamte kan waan nuti nyaatu irra dhaabbattee oowwinaa fi dadhabinaa fi laalaa fi daadarqaa fi diddiraa fi ibidda garaa kana keessa deemu hunda kan gaastirik irraa deemu nama kaastu hundinuu hidhamti jechuudha guyyaa hanga kana keessatti. Kanaaf darsiin keenya har'aa kana fakkaataa. Warroota yuutuub keenyaaf haaraa taatan sabiskiraabii godhaa maatii ta'a isinin jenna. Meeysar 9465 jettanii akkasitti argachuu dandeessanii nu hordofuu dandeessanii jechuudha. Akkasitti inshaallah alhamdulillah hanga rabbiin darsii biraatiin waliin nu deebisutti wasalaamu alaikum warahmatullahi